Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam hordoftoota fi daawwattoota peejii Kamaalaappi nageenyi keessan badhaadha. Ani obboleessi keessan nagaa kooti alhamdulillah. Har'a viidiyoo tana keessatti WhatsAppidhaan wagguu ergaa garaagaraa namootaaf erginu dogongoraan yoo ni ta'e nama san biraa akkamitti akka ergaa ergineefsan miiseejas ta'e wanta biraa kan dogongoraan ergineefsan bilbila nama sanii irraa akkamitti akka haquu dandeenyu isin garsiisa. Sana dura garuu warri hanga har'aatti channel YouTube kiyya subscribe goone akka subscribe gootan isin gaafadha. YouTube keessan irra ni seentu. Iddoo searchii kana irratti Kamaalaappi jettanii barreessitu. Isa kana. Sana booda erga irra barreessitan booda isa kana irratti cuqaastu. Asitti dhuftanii subscribe gootu. Waggoon an viidiyoo takka gadhiisee akka atamtamaan isin bira dhufuuf mallattoo alarmii tana qofa al tokko cuqaastanii sana booda waggoon ani gadi dhiisee hoggasuma isin bira dhufaa jechuudha. Gara barnoota har'aatti yogguu deebine arma dura normaal WhatsApp keenya fayyadamnee yoonii fi dogongoraan nam tokkoof waa ergine of biraa balleessuu dandeenya malee bilbila nama sanii irraa balleessuu hin dandeenyu jechuudha. Kan arma dura itti fayyadamnee balleessuu dandeenyu WhatsApp kan jedhu kana qofa fayyadamneeti ergaa namaaf ergine san ofii biraa fi nama san biraas balleessuu dandeenya jechuudha. Garuu amma normaal WhatsApp keenyaan yooniif dogongoraan waan takka nama tokkoof barreessinee ergine akkasuma viidiyoo garaagaraas ta'a barreeffama garaagaraas ta'a dogongoraan yoo nama tokkoof ergine nama san biraas akkam itti balleessuu dandeenyu WhatsAppiin nuuf qabatee dhufee jira jechuudha. Mee WhatsApp keenya seenee haa ilaallu. Nama kanaaf mee anamma ergaan arma dura ergeef balleessuu haa yaalu. Mee isuma kana nin balleessa. Al tokko gadi qaba. Sana booda mallattoo delete kan jedhu kanarra dhufa. Kunoo delete for me bilbila kana qofa irraa baduu danda'a jechuudha. Akka WhatsAppiin normaaliin amma dura balleessutti jechuudha. Mee delete goone haa ilaallu. Amma kunoo asirraa bilbila kiyyallaa delete godhee jira. Nama san biraa hoo bade moo hin banne ni ilaalla. Kunoo akkuma argitan lakkoofsa nama achi hiriyaa kiyyaaf kunoo bilbiluma kanarratti WhatsApp lamatu jira kan fakkeenyaaf isin garsiisuu jira. Isa kana achirraa balleessee jira. Asitti baduu hin dandeenye jechuudha. Normaal WhatsAppiin haala kanaan arma dura hin balleessu jechuudha. Amma garuu setting update erga ta'e booda akkuma YouTube WhatsApp sanitti balleessuu ni danda'a jechuudha. Kunis akkamitti akka ta'e waliin ilaalla. Jalqaba irratti Play Store keessan irra seentu. Sana booda WhatsApp keessan update gootu jechuudha. Asirra erga barreessitan booda update gootu. Anamma update godhee waan jiruuf open jedheetu manaa dhufe isin garuu dirqama update gochuu qabdanii jechuudha. Update gochuun dirqama. Erga update gootan booda WhatsApp keessan irra ni seentu. Sana booda barreeffama feetan nam tokko ni barreessitu. Mee anamma barreeffama kana hiriyaa kiyyaaf balleessa. Kunoo haala kanaan barreessee tasa ergee jira. Barreeffamni kun hiika hin qabu jechuudha. Barreeffamni an barreesse kun ani garuu akkana jedhee barreessuu hin feene dogongoraan barreesse haa jennu. Akkasuma mee wanta biraa fakkeenyaaf waan hin taane wayii namarratti tasa yooniif haala kanaan erge nama san bira dhaquu mee dursee ilaala. Akkuma ergitan kunoo ergaan nama achi erge kunoo nama asirra dhufee jira jechuudha. Haala kanaan kun amma barreeffama hiika hin qabnedha. Kanaaf isa kana dogongoraan waaniif ergee fi balleessuu barbaade. Kanaaf haala kamiin barreessa? WhatsAppuma kiyya irratti deebi'a. Ergaadhuma kana al tokko gadi qaba. Erga haala kanaan gadi qabdan booda asitti mallattoo delete kanarratti cuqaastu. Sana booda kan dura ture kun osoo update hin ta'in delete for me kan jedhu kana qofaadha. Amma garuu delete for everyone kan jedhu kun kunoo dhufee jira. Update erga ta'ee booda jechuudha. Isa kanarratti cuqaasna. Kunoo akkuma argitan asii badee jira jechuudha. Mee kan hiriyaa kiyyaa irraa hoo baduu fi baduu dhabuu isaa deemnee haa ilaallu. Asirratti kunoo akkuma arginu ka ashangulliitii fi barreeffamni hiika hin qabne an achitti barreesse sun hiriyaa kiyya irraa illee badee jira jechuudha. Haala kanaan badee jira.
Kanaafuu haala kanaan wanta dogongoraan nam tokkoof ergitan haala kanaan ofirraa balleessuu ni dandeessu jechuudha. WhatsApp normaalii keessan fayyadamtanii isa kana fayyadamtanii jechuudha. Kanaaf inni guddaan isin gochuu qabdan jalqaba irratti Play Store seentanii update gochuudha. Wanti isinirraa eegame jechuudha. Kanaaf haala kanaan akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Ani keessi wajji ture Kamaal Ibrahim, peejiin tokko Kamaal Appeedha. Hanga sagantaa biraatii walitti deebinutti nagahannaaf tura. Viidiyoo tana hiriyoota keessaniif share gochuun dirqama Oromummaati.